هيا 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 هو من يكون اللي ناريا فيسبوك يكون اللي ناريا channel guddaa qabnu ba'an nurraa diileet godhanii wanni guddaan sii galtee Facebook diileet ta'e malee qabsoon Oromootii fi rakkoo Oromoo dubbachuun diileet hin taatu. Diileet hin taatu beek. Kun salphina guddaa beek. Salphina guddaa. Dengata Facebook caalaa karra waraa jiru live irratti haasawaan ture. Waa'ee hedduun itti haasawaa. Waa'ee qabsoo Oromoo irratti haasawaa. Waa'ee diin kiyyaa irratti haasawaa. Waa'ee bilisummaa Oromoo irratti haasawaa. Alhamdulillah. Duuba Facebook isaan guyyaa deengaddaa diileet ta'e guutumaa guututti diileet tolchan kun beektaa salphina guddaadha. Yoomiyyuu taanaan beektu Facebookiin tokko yookaan Facebookiin xiyya diilee wotee sammuun Oromoo diileet hin taatu. Oromoo diileet godhuun hin danda'amu. Qabsoo Oromoo diileet godhuun hin danda'amu. Akkasitti hubachuu. Qabsoon Oromoo diileet hin taatu. Kanaaf wanni nama ajaa'ibsiisu Oromoon miliyoona 50-60 warra sii galtee sirna dur deebisuu deemu qawwee nama qabatanii jechuudha Feesbuukii kana gubbatti. Nafxanyaa watu ta'e as gubbaa si darban akkuma caaluun jedhee nafxanyaan arraas boruus diina Oromooti diina Islaamaati kun dhugaa jiru. Nafxanyaa jechuun warra Amaara malee Habashaa malee biyya Itoophiyaa keessatti nam tokko hin uumamne nam tokko jiraachuun qabu jedhee warra murteeffatee nurra dalagaa jiru. Diinni uummata Oromoo guddaan diinni Islaamaa guddaan nafxanyaa arrallee borollee akkas dandeettiin sii galtee warri nafxanyaatii fi warri PP kun social media kana gubbaa ta'aniituma sii galtee block nama godhu. Block nama godhudha. Kanaaf Facebookiin kiyya hordoftoota guddaa qaba ture. Akka malee guddaa hordoftoonni kana sii galtee kalee isaan bane waa'ee qabsoo Oromootii fi waan diin Islaam akkamitti dubbatta waa'ee sabaa akkamitti dubbatta waa'ee qabsoo Oromootii fi sochii woboon godhaa jiru akkamitti dubbattaa irratti diileet tolchan jechuudha. Feesbuukii tutuu diileet ta'e malee qabsoon Oromoo diileet yoomiyyuu hin taatu. Akkasitti hubachuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf diinni uummata Oromoo guddaan arraas boruus akkuma Hacaaluun hundeessaa jedhe nafxanyaan diina uummata Oromoo guddaa. Nafxanyaan Oromoo diina uummata Oromoo guddaa. Nafxanyaan Oromoo ta'e PP'dha. PP'n nafxanyaa Oromoo guddoo nafxanyaa garaa
tagaraadhaaf jiraattu kana jechuudha. Kanaaf sooshaal miidiyaa kanaasiin bulook nu godhanillee achumaan itti banneetu dhufna. Kanaaf salphina mootummaan akka mootummaatti warri kaampaanii feesbuukii kun kanaaf qaanyii guddaadha. Khosan roa. Kanaaf qaanyiin guddaan kana sooshaal miidiyaa kana bilook nama godhuudhaaf qabsoon Oromoon dhaabbatti. Qabsoon Oromoo qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru sadarkaa if booda deebi'uu hin dandeenye irra geessee jirti. Biyya Itoophiyaa san keessatti olaantummaa Ortodoksiitu lafa qabsiifnaa, olaantummaa Pheenxeen lafa qabsiifne jettee yoo warri Habashaa kun halkanii guyyaa lafa dhiite arraan tana sii galtee ummanni Islaamaa kakaleessaatii miti. Islaamummaan takaleessaatii miti. Tana sii galtee Itoophiyaan Haayilaand Kingdom maal jettanii akkasitti sii galtee wanna gootan sanii miti. Dhugaan jiru kana jechuudha. Bulook nama tolchuun bulook nama godhuun furmaataa miti. Ammallee seera addunyaa wallaalu Universal Declaration of Human Rights keeyyata 19 kan laallu taate mee sirriitti dubbisaa warri sii galtee bulook nama tolchitu kun. Namni tokko odeeffannoo sirrii argachuu qaba. Yaada mataa ofii sii galtee dabarfachuu qaba. Kun this is international law. International law yoo sii galtee understand goote. Rakkoo guddaadha. Arrallee borollee qabsoo Oromoo dubbachuu irraa obbo Dandeebuu diinqii jedhaadheessuu fi waan diin islaamummaa dubbachuudhaaf namni tokko kana dhoorku hin jiru. Haareettiin banadhe feesbuukii haareettiin banadhe kaan diileet gootan kanallee sii galtee oo diileet godhamee habiraan bana akkasitti hubachuun barbaachisa. Qabsoo warri PPT fi qabsoo warri sooshaal miidiyaa warri kaampaaniin feesbuukii kun nafxanyoota kaampaanii san keessa keessanii jirti. Nafxanyoota ilmaan Minilik ilmaan safaaricha keessa keessanii jirti. Sooshaal miidiyaa feesbuukii Oromoo bilook godhaa jirta. Kun isin hin baasu. It's shame on you. It's narrow mind. We're proud to be Oromo. Oromo ta'uu keenya sii galtee itti boonne jechuudha. Abbaan fedhe nu waliin qabu. Waboo ta'uu keenya sii galtee itti boonna. Because we have no chance. Chaansii biraan qabnu sii galtee. Chaansii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu malee. Kana beekuun barbaachisaa. Akkasii yang korban jechuu dhufe feesbuukiin kiyyaa caalaa karra waraa kan jiru diileet godhame diinaatutu bilook godhee sii galtee sadarkaa warra feesbuukiitii fi warra PP kun sii galtee kaadiree warra kaampaanii feesbuukii keessa godhatanii kun qaanyii guddoo nama saalfachiisee jechuudha. Nama saalfachiise kun qaanyii guddaadha. Alhamdulillah banannee jirra bal'inaan haasa'uu teenya jechuudha inshallah.
waa'ee qabsoo Oromootis kara hundaa'u si galte itti deebinee haasa'uu teenya insha Allah wal argina insha Allah nagaan jiraadha.